basi kuma kero Kajal marro basi kuma kero Kajal marro basi kuma kero Kajal marro basi kuma kero Ija tafi adi Kajal marro Kamadi keranso Kajal marro Ija tafi nadi Kajal marro Biya pa kerato Kajal marro Kajal marro basi kuma kero 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 Esa pasa gaye Kajal marro Inna sasa baye Kajal marro Konsengo ge yennan Kajal marro Ittiti tilate Kajal marro Bobon nufe jennan Kajal marro Irsini tigate Kajal marro Kajal marro basi kuma kero 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 Gaggababe konche Kajal marro Waldadda chujira Kajal marro Jajjabenna dufte Kajal marro Lolamma chujira Kajal marro Kajal marro basi kuma kero 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 Kayo bo 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 basi kuma kero Aname sabeka Mucha kakallata Aname sabeka Murra baballata Aname sanyatu Oroge saboye Aname sanyatu Upole sakole Kayo bo basi kuma kero Kayo bo basi kuma kero Kadeka Kadeka Okay Kadi Chatsega Gara Kenya, Obonga, Chile Kenya, Gara Kenya Obonga Gara Kenya Gara Kenya, Jalmarono, Gaza Kenya, Gara Kenya Jamarrono Gaza Kenya Kandogama, Obono, Bushugama, Kandogama, Abaonu, Bushugama, Wobo bariin dhiyaatee jirti jajjabaadha wobo warqiin oromootaa jaallallag mogot faccistuun roorrisaa simbirtuun bashaggan ististuun roorro sabaa qeerramsi gaargudan qaaliiwwan kaabaa kan walloo kamisee gootummaa oromoo warnafxiin mul'ise korommiiwwan matakkal yaaddestooti gabroomsaa goototi ilbarbadaa jajjabduullee qangamaa joobirri gaar abba seenaa angaasuun gamlixaa Oda bulluqeef urjiin lolaa jaallan ko akkam naguma Oda bulluqeef urjiin lolaa jaallan ko akkam naguma Moototi shanangi beccituun itti gabrummaa irreef wantee sabaa arbi iluuf zimmaa guugeewwan koqaalii meekkam jirtu tarii guugeewwan koqaalii meekkam jirtu tarii raastuun hunda diinaa jaallangin biif ayiraa sololiyaan jaardagaa jiidduun impaayiraa akkam nagaheessanii jaallan koqeellam irraa cululleen ba oromiyaa qaroowwan carcar irroo urjiiwwan gaar mul'ataaf gobbeellee qeerramsi dida sirn gabrummaaf roorroo ajeelchituuf leenjisaan kichuuwwan qarree qeerroo leenci badda baaleef nyaachi gannaale urjiin lolaa watwaachisaan diinaa cibraan odaa doolaa furguggeewwan badda arsii akkam raasu jirtu gantu gola furguggeewwan badda arsii akkam raasu jirtu gantu gola dhowwitooti roorroo cibraan soddon booro jaanjessaan gidirsaa gooti badda orro qorichooti budaa furgaatuun galaan abbaayaa cibraan maddal buudaa warri dhukkees nyaapha bakkachi badda magaadaa cibraan guma baasaa guma eela sabaa wobosumaaf baasa mul'attuuwwan kiyyaa bak jiraattan dhowwitooti roorroo sabaa
Waardiyaan Oromoof Oromiyaa cichitooti kaayoo haqaa. Oromoof Oromiyaan sirraa abdii qaba. Ammas dabalaanaa jiraadhaa woboon kallattii maraa. Mo'a mirgaan gala yaa ilmaan haqaa. Bilisummaa dhugaa isin sabaa fida. Bilisummaa dhugaa isin sabaa fida. Qopheessituu walaloo Angalma Oromoot zoonii Kibbaarraa. Abdiif wantee sabaa woboon aawaaru. Injifannoon uummata Oromoof. daawwattoota keenya kabajamu arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa keessummaa tokko siniif qabannee dhiyaannee jira. Keessummaa keenyaas miseensa waraana mootummaa PP kan turee fi amma gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti of baasuun kan gidduu keenyatti argamu ta'a. Isin keessummeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin waliin turu Annadhii Oromooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Keessummaa keenya har'aa egaa baganagaan wal argine baganagaan gara dirree qabsootti makamte sin jechuu barbaanna. Mee waraana bilisummaa Oromoo birattan si argaa jira. Ati ammoo miseensa waraana mootummaa PP akka turteen dhagaye. Maqaa kee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Maqaan kiyya Ayyaana Lamaa jedhama. Itti gaafatamummaa waraana sirna PP keessatti irra turte akkasumas gahee hojii keetii dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsisin jechuu barbaanna kanumaa wal qabsiise. Ani atikeetii aangoo hin qabu teessuma malee. Teessuma dhaabbataa. Jalqaba garam seensummaa waraana mootummaa gabroonfataa kanatti gaafa dhufte eessatti leenjite? Lolatti leenjite. Erga leenjitee baate garamitti bobbaate? Nageellee Booranaa. Waggaa meeqaaf tajaajilte? Jeefuri. Akkamiin gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuu dandeesse? Ano. Waraana adda bilisummaa Oromoo duriyyuu Wallaggattii hin barbaada. Isaan beekaa amma kana booda carraa gara kana akka dhuftuuf maaltu si kakaase? Oromummaa kun dhaqaate. Oromummaa keetti si kakaase. Oromummaa keetiin hagamta akka boonta? Ani baay'een boona. Ayyee mootummaan waraana bilisummaa Oromootti akka harka hin kennanneef waraana isaan maal jedha leenjii irratti? Nasaatiin akka inni jedhu waraana akka kan laatan kan jedhuufi. Waraana shan nama qaltiifaa nama guddiffaadha. Gochaan sukkanneessaa isinitti odeessaa wal. Hayyee moonaa leenjii keessattis ta'e erga baatanii waa'ee woboo kana maal jechuun isin barsiisaa ture mootummaan? Ammo. Shanii numa balleessinadha. Shanii numa balleessina. Shanii waan badu ta'e. Hayyee kanuma wal qabsiisee gaafiin keenya egaa wal duraa duubaan akkuma itti fufeetti jira. Ati yeroo kanatti gara woboo kan dhufteef sababni guddaan maali? Sababni guddaan namni biyya baay'ee jira bara nageellee hambiin waraana makalaakaa. Achi keessaa dubartoonni jiru dubartoonni mucaa baatu jirti dorbitti irra jirti. Galgala isaatiin golbataan barga dibaatanii gudee dubara. Ayyee gudeeddaan achi keessatti shamarran Oromoo gaafa gudeeddaman arguu jibbitee hayyooliin Oromoo gaafa gudeeddaman arguu jibbitee garanatti makamte jechuudha. Kanuma wal qabsiiseeti. Sababni isaa mootummaan PP lolicha mo'adheeraa woboo balleessee jira jechaa jira. Hoggantootni waraana PP dirqama woboo basaasuu isinitti kennanii maqaa harka kennachuun isin ergan qabu. Lakki qaba. Yeroo hawaasa keessa bobba'aa turtanitti waraanni PP tarkaanfii ajjechaa fi manneen gubuu fudhatu ajaja akkasii hawaasa meeshaa hin qabne irratti fudhachuun akka waraanaatti sirriidha. Qabatamaadha malee. Gochaan kun fudhatamuun isaa akka maal jettee yaadda? Kunis saraan sirriitti makiinaa uummataa gubee bara makiinaa shanii yaadee. Siina tiraakisa guddaa bitanii achitti gubeera. Tokko immoo fuudhee dhufee nageellee jira waramoo. Makiinaa uummataa qabeenya uummataa. Hayyee qajeelfama akkasii eenyutu laata? Akkasumas maaliif laatu jettee yaadda akka keetti akka dhuunfaa keetti? Hoggantoota warachitti kennaa saantu kennaa ijoollee mangoodhaa ijoolleen gooti. Miseensi ajajuma fudhatee ajajumatti kenname raawwataa jechuudha. Yoo raawwatu baate miidhaa akkamtu irra ga'a? Ngoota kanatti ajjeesu bara. Ijoolleen akkasitti didanii simbiraatee ajjeesan jiru? Mucaa tokko jira Arargee. Ijoollee Arargee. Maqaan isaa eenyu jedhama? Maqaa Obsaa Ibraahim. Obsaa Ibraahim jedhama. Eessatti ajjeefame? Kunoon mukaayyotti motorii gubennaa didiyeen.
Inni didee naan addeessa. Nani ambulaansii keessa kaanii kun nageelletti filan nageellee guyyaa lama bushaniidhani. Shanteetii bakka tajjisan bakka. Awwaalcha isaa namni beeku jira. Kun nageellee awwaalchisa. Maatii isaatti manii jiru. Namni tokko itti. Hayyee gaafiin keenya egaa akkuma itti fufeetti jira. Osoo gara waraana bilisummaa Oromootti hin dhufini waraana kanaaf ilaalcha akkamii qabaachaa turte amma hoo erga gara kana dhufte maal madaalti adda addummaa jiru nuuf ibsime. Ilaalcha duriyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo nan jaladhaan. Amma margitti dabalame baay'een guddaa gammadee dhugaa waan. Ayyee gaafa itti makamtu waraana mootummaa kana humnaan fuudhaniitti si ergamoo akkuma dhiyoo kana dhagaa jirru argitee waraana ijoollee dargaggoo biyyattii keessa jirtu humnaan guuranii gara dirree leenjiitti bobbaasaa jiru. Akkuma kana humnaan si geessamoo ofumaa keetiif fedha keetiin deemte. Wallaggaa humnaan na geessan bara. Humnaan si geessan? Nama 8 humnaan qabanii ambulaansii keessa kaa'anii nu geessan. Ijoollee waliin deemte baay'ee jiru. Nama 8 wajjin jiru. Haalli mootummaa PP irra jiru maal fakkaata? Lola gaggeeffamaa jiru kanaan keessoon isaa akkami maal irra jira jettee yaadda? Keessoon isaa inuma balleessinaa malee kun maal balleessinaa ofiisaatti badaa jira. In balleessinaa irratti badaa jira. Kanaa wal qabsiisee gaafiin tokko kan si gaafadhu gaafa loluu baatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti duuluudhaaf baatanii gaafa achi keessa turte keessatti jechuudha. Humna guddaan baatu gaafa humna guddaan baatan kana waraana bilisummaa Oromoodhaa in balleessina jettanii gaafa baatan miidhaa akkamitti isinirra gahaa ture? In balleessina gaafa baanii baay'ina namoonni 300 fa'itti gala bara cakkaatti. 300 itti galaa itti ba'aa kan duun itti agarsiisan bara. Kan duu booddee ijoollee dabartanii gaafa dur guttaan ta'u gaa. Kan duu ambulaansii keessa kaanii nageelletti geessu. Warri kaan hin beektu warri kaan ammatti itti ba'anii nama duduu bara keessa. Nama 300 keessa namoonni 50 waa du'e nu magala. Madoo fi reeffa isaanii isinitti agarsiisan. Agarsiisan moo agarsiisan ijoolleen immoo sana deemtu ni lolata. Lolatti akka isin adeemnee fi deemtanii fi madoo fi reeffa keessan isin waliin agarsiisan jechuudha. Ayyee gaafa wal biraatii of dhabdani akkamiin beektu ree balluuna biraatii du'ee balluuna biraatii madaa'ee kan jedhu. Isa mootii tokko rukutamee nan deemee isin jedhu inni kufee isin jedhu gaggabdoo qaba isin jedhu. Gaggabdoo qaba isin jedhu. Tooftaa ajaa'iba. Uummata Oromoof toorri qabsoo sirriin kami ammatti eenyuun jabeeffachuu qaba jettee yaadda? Waraana adda bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qaba. Kaayyoonni waraana adda bilisummaa Oromoo akkamitti fudhatta akka mataa keetti? Ani laftaan nama fudhaa. Hayyee gaafiin keenya akkumatti fufee jira. Waraanni sirna PP namoota ni ajjeesa ni saama. Ati waraana keessa turte yoo gochaa badii kana keessaa qabaatte yookaan sababuma miseensa isaanii taateef uummata Oromootiin maal jetta? Kan gochaa kana isin goone uummata Oromoodhaaf immoo inni ma dhaabban jira. Gochaa kana keessaatiin qabdu jechuudha. Hin hojjan. Ayyee sababa miseensa dhaaba kanaa taate miseensuma warra sanaa taate wajjin turtee fi uummata Oromootiin maal jetta maal dhaamtaaf? Gochaa darbe irraati baradheen kiyyaan kaayyoo haqaatti makameen jira. Uummanni Oromoo immoo mootummaan kun akkana rakkoo akkanaa uumaa jira waan ta'eef kana kan godhaa jiru qaama akkanaa jettee akka nuuf ibsitu barbaanna. Qaama kana kan godhaa jiru makalaamaa. Makalama kamatti gochaa kana hojjetaa jira. Dirqamaan wanta itti kennamee fi ilma gooti ijoolleen bara. Ani immoo kalee isinirra dhaabbachaa ture uummata Oromootiin har'a isiniif dhaabbachaa jira jechaa jirta akka sagalee keetirraa dhagahaa jirrutti jechuudha. Kanaaf mee uummata Oromootiin yakki suni yakka waloo akka walootitti dhiifama gaafachuu dandeettu jira. Yakka uummata Oromoo irratti kaleeraa raawwachaa turte keessa kanarra dhiifama gaafachuu dandeessu yookaan qabdu jira. Alumata Oromoo irratti waan bara. Hayyee waraana sirna PP ilmaan Oromoo miseensa waraana PP ta'uun amma achi keessa hojjechaa jiraniin maal jetta ergaa maalii qabdaaf? Alumata Oromoo achi keessa hojjetaa jiraniifi akka isaan hojjenne barbaada. Yooma waraana adda bilisummaa Oromoo makamu jibban irree akka isaan maatii isaaniitti galanii. Akka isaan maatii isaaniitti galanii maatii wajjin jiraatan. Amma asirratti kan wal qabsiisee si gaafachuu barbaadu jecha ammaati jetteeni waraanni mootummaadha gaafatiin dhiistee biraatii mana galtee teessu nagaa waaraa siif hin kennu
nufi yookaan jibba hojii kiyyaaf qaba jedhee siinsi ajjeesu barbaada ergati hojii isaanii wajjin eegaltee dhiistee biraa galteeti gaafa galan roorroon akkasiirra ga'uu danda'a kana hoomee akkam jetta maal isa bakka fetti fakkaata amma ijoollee oromoo wadda jiru ijoollee wallaggan jiruni yoo waraana adda bilisummaa oromootti makama jibbani wallaggatti maaltu beekatanii galanni ta'uu hin danda'u kanaafuu bakka fedhaniif ala jiru barbaadatanii ala mijataa barbaadanii yoo katama farra yoo ta'u barbaadanii katama irra hojjetanii jiraatan yoo qabsoo sabaa gaggeessu baatanii illee jireenya dhuunfaa isaanii jiraatanii jechaa jirtu hayyee baay'ee galatoomi gaaffii fi yaada babbareedaa nuuf kennaa turte xumura irratti dhaamsaa fi yaada hafi yoo qabaatte caarraa kanatti fayyadamii dabarfadhu xumura irratti uummatuma oromoo warra makkalaa jiru kana keessa warri mana tafe jiru kana keessas warri mana makkalaa kan jiru akka tambiitti galanii warri mana tafe immoo akka tam makkalaa hojii mootummaa kan dhalli barbaadu. Akka hojii mootummaan hojjan maatii keetiif waan dhaamtu qabda maatii irraa dhalatteef. Animo. Tarii akka caarraa ta'e miidiyaa kanaan daawwachuu hordofuu danda'an. Ani fayyaa man qabaa kan mun namudha. Kaayoo qabadheen itti fufaanan eeginaan eebbisaadhaaf abbaa kooti waan jettu qabda. Kaayyoon qabadhe jiru hojii waraana dubbisu moo jechuun barbaada. Kanaafuu eebbaa na eebbisaa jechuun ni barbaadu. Hayyee baay'ee galatoomi akkuma jechaa turre hayyee miseensa raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana sirna PP ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti kan harka kennattee dhiyaattee